Shamarran biyya Arabaa jirtan hundumti keessan tokkoon keessan inni kun isin ilaallata. Gaafa biyyaa baatan tokko jettanii gaafa haadha keessaniif abbaa keessan biraa baatan gaafa biyya keessan chaw jettanii rakkina argina hamaas gaariis argina jettanii biyyaa baatan kana beekuu qabdu. Kana hin beektan taanaan duwwaa zeeroo taatanii akka biyya galtan beeka. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa jechuudha dhugaa waaqayyooti. Viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee dhufe yeroo baay'ee obsana dhowwee jechuudha. Wantoota baay'ee ani onlaayinii kanarratti arge shamarran mana Arabaa keessa jirtan jechuudha. Harka keessan kirooliksii luugee akka jaartii waggaa 90 isin godhee ditooliin dhiqaan biridistii dhaarri foon xiraahan mana namaa bifa keessan qayyaree mallattoo ittiin dhuftan isin jijjiiree foon keessan isinirraa xuuxe jecha namaan warri miidhamtan na aggeeffadha. Tokko gaafa biyyaa baatan maal gochuuf akka biyyaa baatan dirqama kan isin beektan keessa. Akkuma beekamu onlaayinii kanarratti namoota baay'ee argitu. Viidiyoolee hedduu argaa jirtu jechuudha. Inni tokko bifa ittiin biyya isaarraa dhufe jijjiirratee ciccitee ciinca'ee xalaa fuula isaarratti baase. Inni tokko kursii yookiin immoo teessoo bareedaa tan shakaarkaraa goommaa qabu bitatee meekaappii fuula isaatti dibatee uffata bareedaa uffatee gadi ba'ee qilleensa fudhatee reestooraantii adda addaa sargii adda addaa deemee bashannanee waan lubbuun isaa feete foon diimina nyaate biddeen biyya isaa nyaate jabanaa bitatee mana isaa keessatti culuqqisiifatee lubbuunsa waan feete yoo fedha foonii barbaade fedha foonsaa ba'ee waan barbaade godhee uffata qaamni isaa lubbuunsaa feete uffatee nama fakkaatee namatti as baha. Ayyaana kabaja dhukkubsate mana yaalaa deema. Ati garuu shakaala mana madaamii isheen ana faana shakaalaan akka koo isheen akka koo jechuudha. Mana keessa teessee warri har'a qeensa bitatanii qeensa harka isaaniif luka isaaniitti qaxxalatanii bifa isaanii bareedduudhaan umurii waggaa 10 ol si caalan waggaa 20 si caalan har'a mushurroo caagulaa keessaa fakkaatu. Atoo umurii waggaa 20 umurii waggaa 20 gadiitti jaartii bar 90 fakkaatta mana namaa keessatti. Garuu warri onlaayinii irra teessanii habaaboo 20 ol darbadhaa. Leenca tokko ol darbadhaa. Taa'aa tabtaabinaaf godhaa. Yoo dhabdanoo inni kaan bahee dhiira faana akka barbaade ta'ee diqaalaa gadi alee yaa Oromoo nagashaa jedha. Atoo isaaniif rakkattee isaaniin gashuuf. Inni kaanoo gaafa biyyaa bahe bilisummaa maal eenyuun bilisoomsuuf biyyaa bahe namni kanuu gaafa biyya isaarraa bahe hojjetadhee maatii koo gargaaree of gargaareen gala jedha. Har'a hoo waaniin biyyatti deebuun dhabe yaa Oromoo ani Oromoo miti nan gargaartanii maa biyya nan gashitan jedhu argitaniittu ni beektu. Isheen kirooliksii keessatti harkishee ciinca'ee qurcii fakkaatu dugda naachaa beektu miti dugda naachaa fakkaatu anuu si gasha atuu gali biyya keettette birrii kee asii achee bittin itti goota haati kee jechuudha. Hadaa bola qoraan funaantee si guddifattee kaatee immoo har'a intalli koo biyya alaa jirti har'a ilmi koo biyya alaa jira jedhanii jechuudha. Abbaan kee qootisa keessatti gugguufee haati kee aramaa gugguufti atoo habaaboo ol darbi taa'i. Sittanima of eeggadha warri akka kana dhugaa waaqayyoo siniin jedha. Yeroo baay'ee nan obsa garuu yeroo baay'ee wanti na gubee wanti na aarsu isa kana jechuudha. Habaaboo ol darbi taa'i na jala taa'i tabtaab godhi. Maaloo inni fedhiisaa bahu aqee fedhiisaa bahee iddoo barbaade aqee dhiira faana bahee boqotee maal jedhee boru gaafa rakkoon isatti dhufte yaa Oromoo koo biyya nagashaa. Maal gochuuf biyyaa ba'e gaafa biyyaa ba'e hojjetachuuf biyyaa ba'e miti namichi hojjetachuuf biyyaa baate miti namtittiin maa hin hojjetattu gadi qabdee maa kursii bitachuu jabanaa bitachuu maaf hin dhiisne mana madaamii galtanii maaf hin hojjetanne maaf akkuma keenya bifa keessan hin qayyaranne gaafa biyya gallee hunuun harki keenya harka qurcii yeroo fakkaatu hankeessan harki laammuccee fakkaatti. Lukti keenya silipeerii caammaa argeen beeku erga biyyaa baane. Caammaa tokko hidhanneen beeku lukti keenya caammaa hawwee jira. Harki keenya isaa daqiiqaa 10 bishaan keessaa bahee boqochuu hawwee jira.
Qaamni keenya uffata bareedaa uffatee deemuu hawwee jira. Akka kee ta'uu wallaallee miti. Akka keessan ta'uu wallaallee miti. Dumbii bitannee teenye laayivii gallee kadhachuu wallaallee miti jechuudha. Ammoo akka barbaaddan fedhii keessan baatanii ijaazaa keessan baatanii maal barbaaddan taatanii fedhii keessan gaafa baatan gaafa quuftan gaafa isin ga'e immoo yaa Oromoo nagashaa ani Oromoodha ani Oromoo miti maana jibbitan yaa Oromoo ani homaa tokko hin qabu har'a waan ittiin galu asitti waan hin nyaadhu dhabee eenyu jettee biyyaa baate gaafa biyyaa baate maaf mana madaamii galtan ani seeraan ara ani waraqatan qabu eenyu badi siin jedhe mana madaamii irra gaafa dura aqeen bashannana anis akkuma warra kaanii aqeen anis fedhii koon baa akkuma warra kaanii nan uffadha nanii dhadhaette baate miti gaafa baate. Har'a hoo as deebitee yaa Oromoo yeroo jettu wanti anaan na aarsu tokko immoo shamarran warri mana namaa keessatti biriddistii jalatti ciincaa oltu sa'aatii 24 maallaqa kee maa itti bazabbasta maa hin kaawwattu yookii kaawwadhu yoo kaawwachuun si jibbisiise hoo haadha kee ilaala haati kee akka isheen itti gadiyatte biddeena ijoollee isheef obbolaa keef tolchaa jirtu goboddoddee sabbata mudhii ishee akkatti qayyarattu abdee warreen meeqa hiyyeessa meeqa jira har'a. Hiyyeessa har'a bishaan qorraa dhabee karaarra taa'utu jira. Har'a biyya keessa nama buqqaatota meeqatu jira. Isaaniin hin gargaartu kan Waaqayyo si eebbisu kan Rabbiin siif lakkaa'ullee boruuf. Warra kursii bitate jala teessee moosisuun qaba abaluu koo moosisuun qaba jettee birrii kee bazabbastee fixxu. Gattaa'ee hojjetadhu haa bahanii haa hojjetatan isaanis. Akkuma nama tokko haa hojjetatan. Ati kursii irra taa'uu wallaalte? Har'a dhiigni luka keetti gadi iitahee lukti kee gindillaa fakkaatu. Isaan kursii irra taa'u giifti. Hirriba gaarii rafu. Saayitii gaarii rafu. Bifti isaanii bifa namaa fakkaata. Atoo hadurree fakkaata bara. Otoo iffi jedhanii achi si darbatanii qilleensi si fudhatee badu. Qilleensi nu fudhatee bada mana. Sibichaa miti ana faana abar. Anis faana hin jira. Anis akkuma kee harki qurciidha bara. Dhugaa harka lummuccee fakkaattu baadhee dhufe anis. Luka lummuccee baattu baadhee dhufe har'a lukti jalli qurcaa harki qurcaa walitti shuntuuraa gaafa biyya gal maaliif kirooliksiif ditooliin nu ciinceesseera jechuudha. Akkuma fuulli keenya harki keenya ciinca'e keessi keenyas akkasuma ciincaa haadha bara hirriba gaariin argannu waan lubbuun keenya feete hin nyaannu boqonnaa gaaf tokko hin argattu dhukkubsattee gaaf tokko hin yaalamtu namni ciisisiin jedhu jira ciistee beektaa dhukkubsattee. Otoo lubbuu ana akka mataa koorraa kaaseen sinii jechaan jira joo. Mee namoonni chaalenjii akka kanaa beektan dhugaa dubbachuuf mee abee dogoggorteetta jedhame. Dogoggortee jirta maa kana jettee mee jedhame. Nan aaree dhugaa dubbachuuf taanaan. Yoo dhukkubsatte ciistaa ati ciistaa. Namni si jalaa qabu jira na dhukkuba yoo ati jettee boqadhu har'a ati nama dhala namaati namni siin jedhu jira. Kaddaaba siin jedhu warra. Kaddaaba maafi ishee miriiti siin jedhu. Hin sobda dhukkuba maal qabda siin jedhu. Dhugaa waaqati. Foqooqxee ejjetta mataa si dhukkubee garaa si dhukkubee dugda si dhukkubee namni si beeku hin jiru haadha si deesse miti abbaa si alche miti obboleessa kee tiruu kee obboleettii kee tiruu kee miti haati ormaa haadha ormaati golli ormaa gola ormaati erga bifa kee baddee immoo yookii maatii keef ta'e yookii ofiif ta'e karaa deemtuu kan kaayyoo boruu hin qabne kan karoora hin qabne har'a nyaadhee har'a dhugeen bula warra jedhee na gargaari siin jedhu maa gargaarta gargaari hiyyeessa. Gargaari mana kunoo ijaari hiyyeessaaf yoo barbaadde mana ijaari yoo barbaadde hiyyeessa karaarra taa'e waan nyaatu dhabee waan dhuguu dhabee gargaari. Warra qeensa bitatee gaafa boo'ee gaafa taphatee waan argatu argatee qam itti godhee gaafa wanti ittiin sun umtummoo ufee sitti boo'u maa gargaartaat hojii kee hojjetattu hirriba kee raftu ammoo jala teessee sa'aatii 24 gubattu. Waa banattee hin hojjetattu hojii mataa kee hin uummattu as teesse biyya kana teesse hin hojjetattu akkuma nama tokko maa hojjetu isaan faayidaa argachuuf miti hin gowwamiina obboleewwan kiyya dhugaa waaqayyooti siniin jedha irra caalaatti wanti na gubee as ba'anii boo'antu na aarsa anaan dhugaa gaafa birrittii aban as ba'anii boo'u gaafa birrittii quufan immoo iddoo haadha kee siin jedhu eenyu na jala taa'e siin jedhani si arrabsu baan sitti hin fakkaatiin. Dhugaa rabbii maal eenyutu jaldeessa maal bilisoomsuuf biyyaa baate indee maal jechaadha
Of eeggadha. Shamarran keenya goyyomtanii birrii keessan har'a bizbizin godhiina. Bor otoo nama dhukkubsatu ta'e yookiin immoo otoo nama badee ta'eet immoo namni sagalee ta'uuf hin jiru. Har'a garuu namoonni baay'een taabtaabii naa gochuu diddee kan si arrabsu jira. Namoonni baay'een immoo maallaqa na gargaaruu diddee jedhee kan si arrabsutu jira. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godhaa maallaqa keessan irratti. Boruu gaafa ati dhukkubsatte namni bilbila sirraa kaasu hin jiru. Sagalee nuu ta'a maaloo obboleettiin keenya akkas taatee jirti. Biyya akkasii keessatti yeroo bilbila namni namarraa kaasu hin jiru bara. Namni sagalee sii taa'u hin jiru. Garuu kan gargaaru si'i. Kan isaan gargaaru kan nyaachisaa jiru kan kursii teessoo gaarii irra teessisaa jiru si'i. Sii galee kanaaf iyyuu obboleewwan keenya of eeggadhaa. Of qabaa. Of qoxxobaa. Maaliif hambaasa je'a? Eessatti hambaasa je'a? Karoora keessan beeka. Haadha keessan abbaan keessan maal akka fakkaatan beekuu qabdu siniin jechuun barbaada. Dogoggoraa fi qeeqa yoo qabaattan immoo dhiifama guddaa naa godhaa siniin jedha. Turtii biraa walitti deebinaa naa jiraadhaa galatoomaa turtii gaarii.